YouTube irratti wanti ani qabadheetiin isiniif dhufee namoonni hedduun waa'ee FIB dhaan wal ilaalchisee inboxidhaan akkasumas bilbilaan maaliif waan dhalate kana waan ta'e kana maaf nuuf ibsitanii jechuudhaan irra deddeebiidhaan gaafii isaanii naaf dhiyeessadha kan isaan turani anis egaa agaarraatti waa jedhee hin turre egaa maaltu taree haala kamii keessatti darbitaniidha sadarkaa kanarra kan isin geessan kan jedhuu fi of ilaallee YouTube irratti egaa har'a waa gabaabaa waan hordoftoonni nagaafachaa turan keessa waan muraasa deebii gama keessaniin gaha jalqaba irratti maaliifidha FIB sadarkaa kana ga'ee haga cufamuu kan qaqqabe kan jedhu ture egaa FIB TV ni sagantaalee baay'ee jajjallatamoo keessumaa ammoo dargaggoota umurii dargaggummaarra kan jiru yuunivarsiitii dhaabanii gara FIB eegalee booda egaa hedduun keenya humna keenya dargaggummaa osoo hin qusanne FIB irratti ganama galgala